Ashama arkafune kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa keenya hirrisuudha ani Muluqan Hasan ogummaa daareektaraatiin Kaasaawwan Girma ogeessota stuudiyoo mara waliin isin wajjin turtii taasisna yeroon keenya ga'ee beellama keenyaan mana keessan dhufneera rimootii keessan Abbaay TV irraa kaasuun hin danda'amu maaliif barattoota qaxaliiwwan torba waliin isin wajjin turtii taasisuuf yeroo koo eegee kunoo mana keessan dhufeera baga nagaan dhuftani lakkee mufattaniitu maali nan ture baga nagaan dhuftan baga nagaan eegdan sakana wayya jirtu hayye baga jiraattan kallattumaan wal barree kara sagantaa koon deema birraa jedha maqaan koo Birraa Lammaa jedhama kanan dhufe magaalaa Sabbataatirraa hojiin kee barnoota barata kutaa meeqa kutaa 9 maqaan kee Bilisee Lammaa jedhama kanan dhufe magaalaa Sabbataatirraa kutaa 9 barattuu kutaa 9 tole maqaan koo Barakat Kaachaa jedhama kanan dhufe Sabbatarraa barataa kutaa 9 hundi keessan kutaa 9 kutaa tokko barattu hayye kutaa tokko miti haa ta'u tole maqaan koo Taamiraat Takkaalin jedhama kanan dhufe magaalaa Sabbatarraa kutaa 9 tole maqaan koo Tasfee Taaddasaa jedhama kanan dhufe magaalaa Sabbatarraa kutaa 9 maqaan kee Yayyaa Soobiyotan jedhama kanan dhufe Sabbatarraa kutaa 9 maqaan koo Araarsaa Baqqalaa jedhama kanan dhufe magaalaa Sabbatarraa kutaa ni baradhu kutaa 9 baradha tole hundi keessan anaa dhufu jennee baga nagaan dhuftan jechuu barbaada tole amma kallattumaan gaaffii koo birraarraan jalqabu tole iskuweeriin tokko rooga meeqa qaba iskuweeriin tokko 2 lakki naadaru afur sirriitti argatteetti bank ayyee bilisee aduun guyyaatti yeroo meeqa lafarra naannofti 336 yookaan tokko irraa arfafa lakki sirriitti na dhagee aduun guyyaatti yeroo meeqa lafarratti naannofti xiyyeeffannoo barbaada aduun guyyaatti yeroo meeqaaf lafa naannofti usaaka in dhufan gaaffiin deebi'ee waan dhufuuf sagaleen keessan kaameraa irra galu al tokko irra deebi'u irra deebi'u moo al tokko naannoftidha gaafficha irra deebi'a aduun guyyaatti yeroo meeqaaf lafarra naannofti al tokko miti xiyyeeffannoo barbaada gaaffichi naannoftu akkam iddoodhuma tokko dhaabbatu eenyu aduun ettanii aduun aduu sirrii jirta garuu akka waan tokko akka naa dabaltuun barbaada aduu sun taane biiftuu aduunis biiftuun adarbu usaasin hin deebiste taanaan carraasiin laadha adarbu taanaan nama biraaf carraan laadha iyyaalta taanaan haa ta'u yaale usaa dheeraa adarba aduun hin naannoftu lafatu aduutti naanna'a aduun hin naannoftu lafatu aduu naanna'a sirriitti argateera baank tole kan eenyu ture kan kee tureeti gaaffiin tole Barakat Sibran jala iddoo bu'een keemikaala bishaanii maal ta'a H2 sirriitti argateera bank tole Taamii Sibran jira akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2023 guyyaa meeqa qaba ture irranaa deebi'an akka lakkoofsa Awurooppaatti bari 2023 guyyaa meeqa qaba ture adarbu 365 waggaan hundumtuu guyyaa wal fakkaataa qaba miti tole 365 sirriitti argateera baank tole kan tasfaayitiin ta'e amma gaaffiin tole hidhaan haaromsaa Abbaay naannoo kam keessatti argama Egypt hidhaan jedhe
Itoophiyaa. Itoophiyaa naannoo kam? Naannoo Amaaraa. Lakki. Naannoo Ijiptii. Lakki Itoophiyaa jetteetta. Itoophiyaa keessa ta'ee naannoo ta'e. Naadar. Haa darbu. Beenishaangul Gumuz. Beenishaangul Gumuz sirriitti argateera. Baankii Dararsaa. Ahaa. Dhiisaaga. Qabxii qabdan irraa sin jalaa hirrisa. Baankiidhaan jedhina abbaa gaaffii deebisuurraa namni itti aanee jiru baankii jechuu akka hin daganne ammaaf haa ta'u siillaadha. Iyyaasu si biran jira. Hiikni jecha guddina jedhu maal ta'uu danda'a? Dagaagina. Dagaagina yookiin badhaadhina haa ta'u siillaadha. Hayyee amma akkuma ati dagaagina jetteen anis badhaadhina jedheen yeroon keenya dhume. Dirqama nama tokko hir'isna. Barreessaa. Barreessitanii? Mee al tokko hundi keessan? Al tokko? Isaan amma baankii hin jenneefi? Gaaffitti tokkitti kanaafi? Araarsa. Nagaa. Jirta? Barumsi akka shaggaadhamte? Tole waan dhufteef guddaa galatoomi. Hayyee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya jalqabaatiin Araarsoo hir'isnee karaa marsaa keenya lammaffaatti deemaa jirra. Turtiin keessaan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u gaaffii koo barraaraan jalqabamas. Tole. Hiikni jecha oduu jedhu maal ta'uu danda'a? Gabaasa. Lakki lakki. Haasaa. Haasaa akkamii? Haasaa nama barbaachisu kan Adarbu. Wayya bilisa. Adarbu wayya. Haasaa kanan jedhe akka deebisaaf dhiyaatanidha malee osoo hafees rakkoon qabu. Haasaa waliigala. Waliigala? Lakkee. Naadar. Basaasuu. Haa ta'u mee fooyyessi. Hiikkaa jecha oduu jedhu miti. Basaasuu Yookaan? odeessuu. Basaasuu? Oduu ariifachiisa. Oduu ammee. Oduu ammee. Oduu ammee haa ta'u oduu sobaa yookiin? Oduu Haa ta'u. Situ jedhaafi? Akkas deebitee. Kamiif Taamiraat deebisnaan eenyuyyuu haa gaafatamu. Nama gaaffii deebisee aanee nama jiru baankii jechuu kan danda'u malee abbaa jalqaba gaafatamee miti. Kamiifuu haa ta'u tasfee jetteetta? Haa ta'u tole. Bilis. Qaamni keenya akka waliigalaatti dhibbeentaa meeqaan bishaaniin marfama? 97. Lakkii. Parsantaa 82. Lakki. Yaalaa. Qaamni keenya akka waliigalaatti parsantii meeqaan bishaaniin marfama? Bishaan of keessaa qaba. Qaama keenya. Inni caalaan iyyuu bishaani malee. Parsantii walakkaa irraan kan darbe bishaan.
Yoo deebisan deebisuu baannaan tan deebi'a. Qaamni keenya bishaan hin qabu. 75. Fooyyessi. 70. 70. Tokko sadaffaa yookiin immoo parsantiin 70 qaamni keenya bishaan baank dhagee yaasu tole barakat sibiran jira. Sababni faalama bishaanii maal ta'uu danda'a? Dhiqama biyyee haa ta'u tokko dhiqama biyyee qoricha margaa argateera. Baank. Ani baank jechuuf hin tureeyyuu. Tole. Kan kee dhuma ture gaaffichi moo kan bilisee ture si bira dhufe? Kan suqaayee tole taa'amee si bira hin jira. Kanneen armaan gadii keessa dhukkuba bishaaniin hin daddarbine isa kamii jedha? Filannoo qaba. A. Taayifoodii. B. Koleeraa. C. Influenza. D. Gaardiyaa. Gaardiyaa. Bishaaniin Gaaficha irra deebi'u kanneen armaan gadii keessaa dhukkubni bishaaniin kan hin daddarbine yookiin bishaaniin kan hin dhufne isa kamidha? A. Taayifoodii. B. Koleeraa. C. Influenza. D. Gaardiyaa. Koleeraa. Koleeraa miti. Caraalaa dhumti nama biraaf. Akkas taanaan immoo iyyaalta taanaan. Aan maayin? Lakkee influenza miti aan. Taayifoodiidha sirriitti argateera. Baank. Tole. Tole tasbiyye si biran jira. Soba yookiin dhugaa jettee deebista. Faayidaan itti gaafatamummaa ba'uun kan dhuunfaati yookiin kan kee qofadha. Dhugaa yookiin soba jettee deebista. Faayidaan itti gaafatamummaa ba'uun kan nama dhuunfaa yookiin immoo kan kee yookiin kan koo qofadha. Soba sirriitti argateera. Baanka akka jedhee yaasuun yeroon keessan dhume. Amma ammaffaa dirqama nama tokko hir'isna. Eenyu hir'atu? Barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isoo akka itti bareedee kanaan ijoolleewwan qaqqaxalee kana waliin taasisaa jira. Isinis mana keessan teessanii gaafficha deebisaa waliin morkachaa hin ta'a miti isanti jechaa akka jirtan shakkiin qabnu maaliif gaaffiif deebiidha. Yeroon keessan hir'isuu waliin waan ta'eef guddaa galatoomaa jechaa eenyu irratu? Hayyee mee al tokko hundi keessan. Bir nagaa jirta? Akkam barumsa? Waan jedhumti? Amma kara 10 deemaa jirra? Hayyee milkaa'e. Carraa gaarii siif haa ta'u. Tole. Gaaffiin hir'isuu baay'ee gaariidha. Barnoota fi nama bohaarsas namas barsiisa. Gaaffii baay'ee gaariidha. Namoonni biraatis dhuftanii akka daawwattan isin affeerasuma. Gaaffii isa jalqabaa irratti gaafatame gaaffii iskuweeriin tokko naannawaa meeqa qaba kan jedhu san laman jedhee dogongoree 4 ta'a. Yaa hirrifamuun kiyya gidduu gidduutti gaaffiin osoo hin beeku ijoolleen kaan deebisanis jira. Carraanis nan geenye gaaffii ani beeku gaafatamuudhaaf yaa carraadhaan na hir'isee gaaffiin deebisuu dadhabes jira tokko tokko. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu akka itti bareedee kanaan deemaa jira. Marsaa lammaffaa birraa hir'isnee kara marsaa sadaffaa deemaa jirra. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jecha gaaffii koo biliseerraan jalqabu. Tole. Dhugaa yookiin soba jettee deebista. Qabeenya uumamaa fi hambaalee kunuunsuu kan qabu hojjettoota mootummaa fi mootummaa qofa. Shakkuun saayyuu, shakkamuun saayyuu baank. Tole. Sibiran jira barakata. Tamsaa'inni eedsii baay'ina uummataa akka hir'isu gumaacha ni taasisa.
dhugaa yookiin soba jetta. Irra deebiin. Tole. Tamsaa'inni eedsii yookiin HIV baay'inni uummataa akka irratu gumaacha guddaa qaba yookiin gumaacha guddaa taasisa. Dhugaadha sirriitti argateera. Baank. Tolee si biraan jira taa'amni. Atis soba yookiin dhugaa jechuudhaan deebista. Qondaaltonni sadarkaa tokkorra jiran itti gaafatamummaa tokko qabu. Dhugaa. Baank. Lakki miti. Soba maal ta'uu danda'a tokko dhugaa jennaan tokko soba. Tolee baankii jedhiireesi tasfaa si biraan jira. Karaarra taa'ee kan dubbii barbaadu. Bakka duwwaa guutuudha yookiin hibboo jechuudha. Karaarra taa'ee dubbii barbaadu. Gufuu sirriitti argateera. Baank. Tolee hibboodha. Eenyurra dhaabbattee bakka duwwaa. Lafar. Eenyurra dhaabbattee bakka duwwaa. Guutuudha. Hibboosaa guutuu. Naadar. Eenyurra dhaabbattee eenyuun eenyu jetti jedhama. Adarbu? Naadar. Ayyee. Hanqaaqu. Lakki. Iddoo duwwaa sana guuttalaa. Eenyurra dhaabbattee eenyuun adarbu. Eenyurra caalti. Eenyurra caalti. Lakki. Yaalta. Irra deebiin. Eenyurra dhaabbattee eenyuun bakka duwwaa. Yaalta. Adarbu. Eenyu sokki jetti. Lakki. Deebisu. Eenyurra dhaabbattee eenyuun amatta yookiin eenyuun komatta. Maqaan pilaaneetii ibidda baay'ee qabdu eenyu jedhamti? Meerkurii. Lakki. Yeroo keessan sirriitti fayyadama. Adarbu. Wayya. Jarri haa yaalan osoo yeroo keessatti fayyadamiin darbuurraa dhumuudha. Veenus sirriitti argateera. Baank akka baankii jetteen yeroon keessan dhume ammas dirqama marsaa sadaffaa nama tokko hir'isna barreessaa. Gaaffii 4 deebistanii 800 qabdu sila 1,200 qabdu walitti daamee 3,200 qabdu barakat tuquun hin danda'amu. Al tokkoon keessan. Iyyaas. Nagaa. Jirta. Barumsi shaggaa. Maatiin nagaa. Hayyoo waan dhufteef guddaa galatoome. Tole. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya sadaffaa Iyyaasuu hir'isnee gara marsaa keenya arfaffaa deemaa jirra. Ammas turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jecha gaaffii koo irra deebi'ee biliseerraan jalqaba. Tole. Yeroo aduun lixxu halluu akkamii qabdi? Gurraacha. Aduun Yoo lixxu halluu akkamii qabdi? Gaafa illee jettee lixxee ciistu miti bee. Gaafa dhiyaa deemu. Gara daalacha wayii. Lakki haadha koo aduun daalacha taa'ee hin beeku maal taate intala? Yaaltaa barakata. Keelloo miti. Akkam ta'e. Kara keellootti numaa kan dhiyaatu yoo ba'u wayya. Keelloo miti. Taamee yaaltaa? Diimaa. Kara diimaa deemti. Kara abidda fakkaachaan dhuftuu gaa? Baank tole dhagee. Si biraan jira barakata. Pilaanetoonni addeessa hin qabne eenyu fa'i? Meerkurii fi Veenus. Meerkurii fi Veenus sirriitti argate. Baank tolee si biraan jira taa'amni. Sababni dhuma du'aa maali? Filannoon qabu?
Filannoon qabu akkam godhee si ibsuu laata. Dhumarratti namni tokko gaafa lubbuun isaa ba'uuf deemu maal ta'uuf rakkata? Akkas godhee yoo sirreesse wayya xiqqoo ishee. Maal ta'uuf rakkata? Maal gochuuf maal ta'uuf rakkata? Fayyuuf. Lakkii fayyuuf ammaa osuma dhukkubsatu iyyuu rakkata isaaf. Dhumarra Waan inni namni godhu xaarrachaa jiru maal gochuuf rakkata? duudha namni xaaraa jiru. Nama yaamata. Lakki rakkatu kan nama yaamachuudhaaf yeroo sana numan sissiyaayyuti. Tasfiyye. Inkirkiraa garuu kirkiruudhaaf maaltu isa dadhabsa? Maal argachuu dhaba? Anniisa. Anniisana. Lakki humna miti. Iyyaata Dubbachuuf yookaan socho'uuf socho'uuf dubbachuuf maal? Dubbachuuf nama maal? waammachuu. Miti qilleensa baafachuuf dadhaba. Qilleensaaf namni xaxxaaratu hirkifatee haasaa miti oksijiinii irratti. Tole taammee kan kee ture gaaffiin moo kan barakat ture? Kan kee ture xiyyaas seeraan jira kan. Bishaan leetirii tokko kiiloogiraama meeqa ta'a? Kan keetti tasfaye. Tokko maa shakkitire? Sirriitti argateera. Baank tole si biraan jira bilisi. Maqaan mootii mootota Walaayittaa maal jedhama? Adarbu. Yaalta? Adarbu. Yaalta? Adarbu. Kaafoo. Kaafoo. Sirreessi ka. Kaaffaa. Tokko biraa deebisi. Qubee tokko irraa hir'isi. Kaaffaa. Kaa'oodha. Kaa'oodha sirriitti argateera. Tole. Akkuma biliseen baankii jette yeroon keessan dhume amma dirqama nama tokko hir'istu. Tasfaayee tokkoon hin danda'amu. Gaaffii 4 deebistaniittu 800 qabdu sila 3,200 qabdu 4,000 maan jettu barataadhaaf hin taati. 4,000 baankii keessaa qabdu gugurdisaatii barreessaa tasfaayee tokkoon hin danda'amu. Mee al tokko. Ayyee Taamiraatiif Biliseen walqixa lama barreeffamaniiru. Akkuma seera hir'isuu keenyaan namni marsaa kanarra cimaa ture dirqama nama tokko hir'isuu ni danda'a. Kanaaf tasfaayeen bilisee jettee miti amma carraa argatte. Biliseen haa baatu moo Taamiraataa bo'u? Biliseen haa baatu. Wayyaare? Bilise nagaa jirta? Maatiin nagaa? Qormaannoo? Bira gahaa jiratti? Hayyee waan dhufteef guddaa galatoomi milkaa'ii carraa gaarii siif haa ta'u. Tole. Qophiin hir'isuu baay'ee kan namatti toluu fi kan barumsa iddoo ofirraa qabuu fi kan nama bohaarsisuudha. Gaaffiin osoo hin beekuu wallaale aduun si'a meeqa lafa naannofti kan jedhudha. Aduun lafa naanna'uu dhiisuu ishiiti. Hirrifamuun kiyya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hir'isuun keenya akkatti bareede kanaan shamara tokkitti ishee na cina jirtu na jalaa hir'isanii karaa marsaa 5ffaa deemaa jirtu. Jiraadha. Gaaffii koo amma barakatarraan jalqaba. Biyya keenya keessatti afaan baay'inaan dubbatamu. Afaan isa kami? Afaan Oromoo. Afaan Oromoo. Baank. Maa shakkitaree naan jette? Tole baank si biraan jira taa'an. Manni maree bakka bu'oota uummattootaa teessoo meeqa qaba?
Adarbu. Adarbu. Yaaltaa. Digdama. Lakki. Digdama? 560. Ah. 550. Yaaltaa. 547. Lakki. 435. Tasfaayis biran jira. Simbirroonni lubbuu hin qabne samii keessa yaa'u. Ibboodha. Simbirroonni lubbuu hin qabne samii keessa yaa'u. Xiyyaara. Xiyyaara sirriitti argateera. Baank. Lama taatanii jettuure. Isa jedha ishii Taamiraat. Tasfaayiidhaaf isa jedha. Tole. Rakkate. Yoon qabadhe eenyuufuu hin qoodu. Ani eenyu? Adarbu? Tole. Taamee. Gaaficheera. Tole. Gaaffii barakate sirreessuuf hin yaala. Ani qofti yookiin ati qofti qobaa keetti qabachuu kan dandeessu. Maal ta'uu danda'a? Iccitii sirriitti argateera. Hank. Baank jedhee Taamiraat baank jedheera. Tasfaayin haa ta'u marsaasa dhumaa waan ta'eef hin hir'isu. Amma nama tokko hir'isuun dirqama ta'a. Hanga ammaatti eebeluu hir'isuu hin dandeessan jechaa dhufneerra. Amma garuu mirgaaf fedhiin kanuma keessan ta'eera. Nama tokko hir'isuun dirqama ta'a. Sadeen keessanuu barreessuu wal barreessuun ni dandeessu. Eenyu haa irratu? Tole gaaffii 3 deebistanii 600 qabdu sila 4,000 qabdu ture walitti daamee 4,600 qabdu eenyu haa irratu? Barreessitanii al tokkomee sadeen keessanuu. Barakat. Nagaa. Marsaa kanarratti sagantaa kanarratti dorgomaa keenya cimaa turte hanga ammaa nu waliin deemuu keetiif guddaa galatoomi. Carraa gaarii milkaa'ii barumsa keetiin. Tole. Qophiin hir'isuu baay'ee shaggaadhaa gaariidha. Injira pilaanii aduun si'a meeqa lafa naannofti kan jedhu sun. Hirrifamuu qabuun ture. Amma baank jechuun isinirraan eegamu. Lamman keessaniifuu gaaffii 5 isiniif dhiyaateera. 5 keessaa gaaffii caalaa namni deebise. Mo'ataa torbee keenya kana ta'a jechuudha. Taamiraat gaaffii gaafatamee hin deebisne taanaan Tasfaayii carraa argatee hin deebisa taanaan Tasfaayiidhaaf qabama. Tasfaayiin hin deebisne taanaan Taamiraat gaafficha deebisuu danda'a taanaan Taamiraatiif qabama jechuudha. Nuti qophoofneerraa jalqabii gaafeettan jalqabuun danda'a. Jalqabu? Tole. Taamiraat sirraan jalqaba. Dhaabbanni dubartoota abbaan manaa isaanii irraa du'e irratti xiyyeeffatee hojjetu maqaan isaa eenyu jedhama? Dhaabbata daa'immaniif dubartoota. Lakki. Kan daa'immaniin qabu kan immoo? Dubartoota abbaa manaa isaanii warra dhabaniif isaan irratti xiyyeeffatee hojjeta. Dhaabbata mootummoota. Maqaa ta'ee qaba. Adarbu. Yaalta? Dhaabbata mirga dubartoota. Dhaabbanni mirga dubartootaa miti. Intarnaashinaali wayiiti. Maqaa wayii qaba. Dhaabbanni mirga dubartootaa fi daa'immanii jira. Inni jira. Garuu warra dhirsa isaanii yookiin abbaa manaa isaanii dhabaniin irratti xiyyeeffatee hojjetu. Adarbu? Yuuneskoodha. Yuuneskoon maa galmeedha dhiisi malee.
Naadar. Amnesty International jedhama. Tami አቤት magaalaan guddoo Faransaay eenyu? አደር Yalta. Darre Salaam. Eh? Darre Salaam. Dejje Salaam miti. Dodoma. Dodoma. Paris. Toli. Waraanni addunyaa lammaffaa bara kam xumurame? Sibiran jiratan. gaaffii kee Waraanni addunyaa lammaffaa bara kam xumurame? bara 1960 Lakki. Tasfaayee yaalta? 1945. 1945 sirriitti argateera. Tole, daamii sibiran jira. እሺ Galaanni guddaan addunyaa kanaa galaana isa kami? ኤርትራኒያ Meeditiraaniyaa miti. Yaaltaa tasfee? Kaarabiyaani. Kaarabiyaani. Lakki. Pacific. Tole. Abbaan fiiziksii ammayyaa jedhamee beekamu eenyu jedhama? አደርኩ Tasfee yaaltaa? Galiiliyoo Galiilee. Lakki. Miti. Frederick. Frederick. Miti Albert Einstein jedhama. Tole, gaaffii shan gaafatamtanii Tasfaayeen tokko deebisuudhaan Taammiraat 5 keessaa omaa deebisuu baatus sagantaa keenya hir'isuu torbee kanarratti hirmaataa keenya cimaa ture waan dhufteef guddaa galatoomii injifataan torbee kanaa Tasfaayee ta'eera. Baga gammadde. Inni ulfaataa gaaffiin. አይ እንልፋት Inni ulfaatu xiyyeeffannoo barbaaddi miti ስሪ xiqqoo ishee. Kamiifuu waan dhuftaniif guddaa galatoomaa jecha egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya hir'isuu torbee kanaa kana fakkaata ture waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha torbeen keessan torban jaalalaa torban nageenyaa saniif haa ta'u nagaa ta'a.